Goofandi kun abbaan reefkaa abbaan dhiigaa kun hidhamee lubbuu nama 97tiif gaafatamuu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuu qabdi mootummaadhaan wanni nuti jechuu jirru. Yoo isin kasasuu sodaatan naa kasasa mootummaan akka sittiizina Itoophiyaa tokkotti akka lammii Itoophiyaa tokkotti obboleeyyan kiyya fixee gurbaa kana naa kasasa. Heera jala naa oolchaa mana hidhaa naa naqaa lubbuu nama 97 obboleeyyan keenya fixe saniif kijiban haa nu gaafatamu. Naasuun qabnu kanarratti gurbaan naftanyaadha ifiifuu. Gurbaan Oromoo miti. Ilma qaallichaati. Ni beeytan warri gosa teessan akkan ta'e ni beeytan. Ganda keessan akkan ta'e ni beeytan. Dhummuugaa keessatti eessa akka dhufe. Maatii maalirraa akka dhufe. Hangaasaan kan qorannee ilma qaallichaa isaan jaa. No hin jehuun. Hin jehuun. Har'a lubbuun hin jira boruun itti qaanyaa bara. Dhummuugaa keessatti. Ilma Siraaj haraqetti beekamaa barinne. Siraaj eessaa dhufeen beekaa baran. Warra har'a lubbuun jiru Siraaj haraqee eenyu dhummuugaa keessatti. Eenyu Siraaj haraqeedha. Dhummuugaa keessa Siraaj haraqeedha eenyu. Ana dhaqeetiin qoradhee baran. Dhiigni isaa eessa. Maali maatiin isaati. Maali shanyiin isaati. Maali gosti isaati. Meerroo adeerran isaati. Meerroo firri isaati. Takka na harka galtee jirti jechuudha. Ilma Siraaj haraqeetti beekamanni. Siraaj haraqee yoo jettan eessa shanyiin isaa jaa dhummuugaa gaafadhaa warri lubbuun jirtan ammaan. Mee manguddoo lubbuun jirtu. Ta dhummuugaa jirtu. Ganda inni ittiin dhaladhee yoo dhaqaa warri ichi keessa jirtan qeeroon manguddoo gaggaafadhaa. Maqaan isinii dhawa manguddoolee gaafachuu qabdan. Yoo nan manguddoo maqaa isiniin dhaye hangaasaa if duratti himee jettan. An manguddoo maqaa isiniin dhawu. Akka hangaasaa himeef jenjanne. Akka hangaasaa waa kafaleef hin jenne. Ammoo manguddoo ganda san jirtu dhaqaati. Siraaj haraqeedhaa eenyuu jaan. Dhaloota eessaatii jaan. Shanyii maalii jaan. Deemaa qoradha. Ilma qaallichaa ta'uusaa akkasi beeytanii jechuudha. Ilmi qaallichaa qabsoo ilma abbaa gadaa nu harkaa fashalsiisu fittin dhiisnu jechuudha. Kidatu Ayyaala fa'aa wajjin. Dabra Tsiyoon fa'aa wajjin. Geetaachoo Asaffaa fa'aa wajjin. Ilma qaallichaatti beekama. Dhummuugaa guututti ilma Siraaj haraqeetti beekamanni. Siraaj haraqeedhaa eenyu shanyiin isaa eessa dhaloonni isaa eessa maatiin isaa eessa jarri ni beeka. Deemaa qoradhaa. Diqaalaan nu keessa dhalate. Ilmi qaallichaa nu keessa dhalate. Qabsoo teenya nu laameessee nu laamsheessee. Obboleessa keenya Minilik nu godhee ilmi Minilik. Ilmi shanyii teenya hin ta'in. Ilmi Oromummaa hin qabne. Ilmi sireedhaa. Qabsoo teenya nu harkaa fashaleessuu taasumatti hin dhiisnu jechuudha. Joolleen inni Harargee keessa jaarratee deemuun hundinuu. Joollee aan ganda keessa ni jee jaarratee deemuun warra ajandaa isaatiin deemu hundi Harargee keessa dhalatan malee harargummaa hin qaban. Gosa ati lakkaawwattu onaa ati lakkaawwattu hin qaban. Dalagataaf si keessa dhufanii achi dhadhalatan. Bagada dhalatan rakkoo miti ni beeynaan bara eenyu faadhaa maqaan dha'uu danda'ata. Aan qoradhee fixeetiin dubbachuu jiran. Aan bara abbaan fadhe. Aan ka shanee takkatti birkitti waan shaneedhaa saaxilaa ture bara. Huxub jettee shaneen na jala. Huxub. Hafuura baastee shaneen. Maqaa akka nuti dhugaa himu jirru beeytuuf ija dirraa jechuudha. Ammanni har'aan tana qaruuraa cabsuu jira ammaan tana zaatana. Ilma Siraaj haraqee siinjee hangaasaan gisee janitti himan baara jenne if beeka. Siraaj haraqee eenyu. Siraaj haraqee eessaa dhufe. Abbaan Siraaj haraqee eessaa. Haati Siraaj haraqeedhaa eessaa. If beekaa jechuun. Nuti gisee hunda namuma nun ta'ini nu gowwoomsa. Nuti gisee hunda namuma nun ta'ini nu hongeessa. Nuti gisee hunda namuma nun ta'ini nama keenyaan wal nu lolchiisa. Nuti gisee hunda namuma nun ta'in jala girrisna. Nuti gisee hunda obboleeyyanumaa wal fixna. Maan baranne tajaarraa abbaa gadaarra godhaa turanirra. Maan baranne tawaaqoo guutuurra godhaa turanirra. Dhaabbaddaa xiqqoo if bara.
namni seenaa jaarraa abbaa gadaa beeku akkamitti soobama? namni seenaa waaqoo guutuudhaa beeku akkamitti soobama? arrallee foon keenya ilma abbaa gadaa ka abbaa isaan hundooysin ka haadha isaan hundooysin ka maatii isaan hundooysin ka jaartii isaan hundooysin ka ilmaan isaan hundooysin ka xawalwaallummaan oromoof hin fayyaduu nutti hime ka yaa sabaa walaa dhageenyu jee nu kadhate ka yaa sabaa wal jala aayaa nu siyaasaan akkatti dalagamtu qabdii nu dhiisaa jee nutti himate Kaya sabaa karaan nu baasu na jala deemaa karaan nu baasu akkanaa hammachuun nu mo'achiisaa oromummaan hammachuu qabdi jee nu kadhate. Ka addunyaa tanarra hunda deemee oromoo miti addunyaa dinqisiise. Ka Nobel Prize akka seenaa Itoophiyaa mo'atee fudhate. Ka addunyaan hundi faarsite. Ilmi qaallichaatii fi diqaaloonni nu maleedha. Ilmaan gandaa warri afaan oromoo dubbatu oromummaan qabne hiriira biyya alaa tanatti irra sin baasisisne yaa gowwitti hiriira abiyyi irra si baasisisanii bar biyya alaa tanatti hiriira abiyyi irra sin baasisisne biyya alaa tanatti biyya alaa tana guututti Abi must go. Natalazema taka gadisadi sirbati katuko. Abi must go. Abi must go. Abi must go. Sirbaja usire si walisani. Tanasi machesani. Hirira obolesa na simbasi sisne. Nuti bakka khale mumicha ministera de garu jirurra garagalle beina. Jijjiramne beina. Namni shanetti idame diina keenya. Namni shane wajji dhaabbati adawwii Oromooti. Namni shane wajjin qabsaa'ne jee farra bilisummaa teenyaati. Qabatamaan itti amannee jirraa jechuudha diina gurraacha. Har'a bar lixa keessaa Oromoo jeesu jiru shanee bar. Ergamtoota Geetaachoo Asaffaa hidhachiise. Har'a biyya keessaa uummata Oromoodhaa Guujii Boorana keessatti Wallagga keessatti ajjeesu jiru eenyu? Rakkisu jiru eenyu? Qabsaa'ota keeti. Oromoon Oromoo akkamitti ajjeesti? Oromoon Oromoo akkamitti madeessiti? Oromoon Oromoo akkamitti naggada dhorkiti? Oromoon Oromoo akkamitti qotachuu dhorkiti?